meeshaalee aadaa hunda isaatuyyuu yoo hojjechiifanne yookiin ajajannee bitannus akkam godhuu qabna, maal godhuu qabna, akkamitti oriijinaala yookiin ammoo meeshaan keenya kun akka siima'uu fi akka miidhagu taasisuu dandeenya. Meeshaa Sooniyaa fi Haliimaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشم كفون القصة في كذا جزء كيا زوجة توسلين جدا. أكو مسجد تربية مثلا ميشان كوني ميشا سونياتي. تكوفا رتي ديزايني مو جتانين كون شفالا ديزايني كون لا أرسمة ديزايني هم بسا مكافي برابر ما كابا كونو أكو مسجد تربية ميشا جهاز جتجو سين كه بربارو تكوفا رتي كورينا كوري باي بريدو أكسو ممدو نمو هني كوري شابو رمو تولا كجتني سني إن شاء الله ربي وانا هنتاني نراقبه أقوم هنجر جبان غرو هذا ولا جنان بسارتان حالا سنين جت إن شاء الله قدر لين غاري مسلمونا كيس سيسي ورنا عرب سيسي جتان قوري يروح هدو سنار كسيسا قوري سي قوري سي جتاني ما شاء الله تبارك الله هون بكينا يوجد ربي إنما قريت نياتو معبود كيس سيسي كنوا أكنوا وجرا وانا داودون هنتهيني sirriitti ganaa siimooti akkuma duubni jiru keessa jira jechuudha. Maashinatu bocee qoriin keessisii mi'aayisiisi kaamera keessisii qulqulluu nasaadha. Kun immoo awwaara isinii galee keessisii tun amma qulqulluu kana caalaa shakaaraa yookiin ammoo tuyyuu kan akkas dhadhaabatutu jira. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa qoriin kun ganaa siima'a jechuudha. Fi akkasuma immoo kunis abbaa gadaati. Kunillee abbaa gadaati kan Sooniyaati. Kunoo akkuma asitti argitan kana qorii lama qabdi. Isallee keessisii agarsiisa. Keessis kaameraa asiisii kaameraa siisaa kunoo laala. Kanaaf inni kun sanirra haaraa tareef bucamee dhufe. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baga jiraatan isinii jira. Akkuma asitti argitan kana qoriileen yeroo tokko jiidhaa yoo dhufee jedhe looyuu ni danda'a. Garuu ammoo tuyyuu haga dandeenyeen osoo isin bira hin gahin isinumaaf tolchaa jirra, isiniif jijjiiraa jirra. Kanaaf itti aansuun ammoo tuyyuu meeshaalee Haliimaati. Kunoo Sooniyaan meeshaa 7 qabdi. Qoriin addatti kunniin yoo siinqeen irraa hafe 6 addatti ajajama. Namootiin barbaadan 3 illee ajajachuu dandeettan. Lama garuu addaan yoo bahe godhada kindi takkittiin kun 2000 yoo isin jedhe amantani fal'aan ni meeqa buraatii bitanii. Kanaaf kun hundi isaa tulluu jechuudha. Akka Sooniyaati itti aansuun ka Haliimaati. Isiileen akkasuma meeshaa aadaa Arsii qabdi. Meeshaa aadaa Arsii 7 qoontoon isii guutuu muramne waan ta'eef kunuu haala kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha, isin kabaja. Wanni ani isinitti himu yoo jiraate kanaa miti jechuudha. Har'a wanni ani isinitti himuu barbaade warri jechuudha. Sabarii akkasuma immoo tuyyuu ciicoo orooboo isinii gadaaniti qabdan na biraa ta'e akkasuma immoo wanni isin hubachuu qabdan xuunxoon tuni dhiigni sirraa jiga isiillee namootuyyu aanan hin jiisiti isin ittiin bareedinaaf yookiin aadaaf godhatan malee ta'aanan itti elmatanii miti dhugaa jirtu isinitti himaan. Kanaaf gatiin tanaatii fi gatiin xuunxoo haganaa oriijinaalli tokkoyyuu miti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaatu walirrattuyyuu qarshii meeqa adda xuunxoo takkittii oriijinaalli qarshii meeqa saniin adda baafachuu dandeettanii. Kanaaf dirqama jechuudha xuunxoo aanan itti elmatan akkasuma ciicoo oroobos tahee madaala kabiraallee waan hedduutu jira. Qorii dabalatee kilillee wanni hundi gubbaan isaa kun dhadhaan dibamaa yeroo hunda jechuudha. Hattan teemni isaa kun akka goggogee hin hafne dhadhaan hin dibama. Gurraachatee teemni maasiimee xurii miti bar dhadhaa dhugee laafe. Itti aansuun ammoo tuyyuu keessa isaallee aanan naqamaa akkana lolla'amaa qoraafamaa 3-4 deddeebi'ee haala saniin jechuudha. Kanii siima'ee akka nu jalaa hin jeessine ta'a. Namootiin garii hin beekan miti aananii miti dhiinuu maatiin kenna irra deebi'ee nu seemissuu qabaa yookiin ammoo tuyyuu nu tolchuu qabaa warri jedhanii beekanillee hin jiranii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qoris tahee akkasuma ammoo tuyyuu madaala xuunxoo ciicoo warri ajajattan dirqama aanan itti nannaqanii isinii siimessuuni isiniin jedha. Kanaaf isin jaaladha, isin kabaja. Warroonni qorii mooftuu qabdanillee diizaayinii kanaan jijjiirachuu ni dandeettan. Calleen irraa jigee isiniif hojjetamuu ni danda'a. Warri meeshaa qabdan inumaa isatu caalaayyuu meeshaa siimaa qophaayaa san ka haarayaa kanniintu caala. Ka haarayaa kun yoo mukni jiidhaan dhufe dhooyuutu malaa isinii galee waan hedduutu nama mudata waan ta'eef kasiina keessa namootuyyuu callee qofa diizaayinii haaraya warri meeshaa aadaa dura qabdan
ajajattanii calleen isaa diizaayiniin isin jibbisiisee dhayaan isaa isin jalaa badee kabraa harayan ajajina isuma san fidaati irraa isin jiisine isin tolchuu dandeenya. Kanaaf inshallah wa ta'ala isin jaalladha isin kabaja like share subscribe gochuun hanga dhumaatitti na wajjin turaa subscribe kiyya kuma argitan kuma shangalu nama dhibba afurmoo sadi bicha taate maaree guyyaa takkitti tanaggoota isin jedha namootiin adda addaan babbaaftanii wannan isinitti siinqellee addatti suutaan bitadha jala jala jettanii killallee addatti boraatillee addatti tunqollee adda qoriillee adda bittan irreeytanii jettan waan meeshaa kana tokkoo fi walakkaa bituu fixxan walirratti isin wayyaa isiniin jedha. Kanaaf inshallah wala akkuma asitti argitan kana meeshaalee aadaa hunda isaatuyyuu dirqama wantoota isinitti mitaasisuu qabdanii namootiin meeshaa yeroo sirraa ajajachuuf bitachuu barbaadan ati namaan deebiftuu jettanii natti aartan wallaahi laaziin biizii ta'e namnillee torbaan lamaa ol dhukkubsatee na bira ture isaanis yaalaa ture. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jaaladhe osoo hin tahin dirqama taheetiin ammallee immoo wanni ani isiniin jedhu yoo jiraate namootiin meeshaa barbaadan hundi keessanuu tokko keessanii lakkoofsa kiyyaa WhatsApp fi Telegram na argattan. Garuu yoo iimoon bilbilaa ooltan adaraa keessan ani gabayaa deema meeshaa namaa geessa akkasuma mootuyyuu irreega hojjedha hojiilee adda addaa irra waan deddeemuu fi ammoo haadha manaatillee isinitti hime dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee ufiifuu yeroo dhabe mataa kiyyaaf jechuudha yeroo dhabee jira naa hubachuu qabdanii kana waan ta'eef iimoodhaan warri na barbaadan iimoodhaan hin dhufina WhatsAppidhaan koottaa yeroo hedduu irra deddeebi'e yoo barbaadan WhatsApp bilbila lama godhee WhatsApp lakkoofsa lama isinii kennuu danda'a ka barbaadan ka isinii seeneen akkana argattanii. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja meeshaalee dheengaddaa kana amma viidiyoo meeshaa kanaa wanni fideef meeshaa kana jalatti ati namaan deebiftu yoo si hajaman sin argatanii si bilbilaniin kaaftu koomantii akkas jedhu hordoftoonni yookiin maamiltoonni kiyya keessan natti erganii koomantiilee kanaaf yaada kenniinaan jedhanii turani haa ta'u malee ani inshallah yeroo koomantii dubbisuu iyyuu hin dhabe wallaahi laaziim galgalamuu dhugaa jirtu kakadhee isinitti hima dadhabee rafa bakka jiru hin beeku. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya biyya qofaa biyya namaa qofa jiraatanii fi miti ifaa jeni biyya ufiititti illee baay'ee nama dadhabsiisaa dadhabbii adda addaatu jira namni taa'ee nyaatu hin jiru ifaajee fiigichaa deemsa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaggaarii fi qaalii hundi keessanuyyuu an isin jaaladha isin kabaja garuu isinillee akkasumatti akkana jaalattan hin beeka ammootu wal beekurra walii beekuu wayya jedhan akkanaa beeytan barbaada isinii galee jaalala qofa osoo hin ta'in naa hubachuu naa beekuu akkuma na kabajjan saniini yaada kiyyallee fedhii kiyya rakkoo kiyyallee naa hubachuu qabdanii naa kabajuullee qabdanii. Kanaaf maamiltoota kiyya hordoftoonni hundi keessanuu subscribe kiyya xiqqishuu hafe kana maaliif subscribe gootanii 50 hanguunne isiniin jedha rabbiin yaada muraada keessan isiniif haa guutu anuyyuu jechuudha inshallah alhamdulillahi rabbil alamin odoo viidiyoo babbareedaa qajeelee irratti hojjedhe guyyaa 2-3 keessan nama 300-400 nan fida garuu sababa biizii ta'eef jechuudha dhugaa rabbii sagantaa adda addaa nama maalii wanna adda addaa meeshaa irreega hedduudha isinii galee meeshaa namaa kennuu geessuu deebisuu waan adda addaa jechuu haati manaa haga wanni kun nama ulfaatuun beeytanii ani hojii kiyyarra xiyyeeffadhee akkuma itti hojjedhutti maamiltoota hedduu qaba hordoftoota hedduutu meeshaa na biraa qabanii isiniin jedha. Kanaaf namootiin kallattiidhaan suuqii keessaa meeshaa filachuu barbaadanillee viidiyoo kana jechuudha kan asiin dura gad isiniif dhiise dhayxanii filachuu dandeettanii maashinii qamashaa yookiin daraqoota saanketaallee Itaaliin dhufee jira namoonni isallee barbaadan hello jechuudhaan WhatsApp fi Telegram yoo na dubbistan tahe na argachuu dandeettanii isiniin jedha obsa qabaadha ammuma na dubbistanii amma dhabne hin jedhina yookaan guyyaa na dubbistanii an gabayaa jira yookaan guyyaa na dubbistanii an meeshaa namaa addaan baasaa yookaan guyyaa na dubbistanii meeshaa namaa adda baafnee gargar baafnee gatii isaanii itti himnee waan akkasiitu jira yookaan ammoo meeshaa namaa feenee deemnee jirra yookaan ammoo tuyyuu immanumayyuu oolee uffata miicadhisiniin jechuun danda'u. Kanaaf share subscribe gochuun viidiyoo kiyya na wajjin turtii gaarii taasisa.